Nagaanii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Daawwattoonni jaallatamtoonni ifeeraatuu fi hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan Gooftaa isiniif haa baay'atu. Har'a sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin kan dhageenyu macaafa qulqulluu keenya keessaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 irra kan jiru, akkasuma immoo Luqaas boqonnaa 1:34 fi 35 gabaabaatti walii wajjiniin kan hirmaannu ta'a. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 nan dubbisa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Nuyi ofii keenya wanti tokkollee nu biraa hin ba'a jennee himachuu waan dandeenyu hin qabnu. Hammi danda'aa keenyaa Waaqayyo biraa hin ba'a. Isumatu seera caafamee kennamenitu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a hin farada. Hafuurichi garuu jireenya kenna. Dubbii kana Gooftaan akka nutti dubbatuuf hin kadhan. Yaa Waaqayyo Gooftaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos, maqaa Iyesuus Kiristoosiin ganama kana si kadhanna. Maqaan kee bara baraan Waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Araarri kee nuu baay'ate baay'ina gaarummaa kee irraa kan ka'e yaa Waaqayyo warra jiraatan taane jiraatoo taane lafa kanarra jirra. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo Gooftaa ko dubbii kee nutti dubbachuudhaaf jette dubbiin kee kun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irratti akka hojjetu hafuura keenya wajjiniin wal arge keessa keenya akka haaressu hafuura keenya akka haaressu ayyaanni kee dachaa nuuf haa baay'atu. Dubbiin kee yaa Waaqayyo Gooftaa humnaan hafuura qulqulluudhaan dhugaadhaan keessa keenya haa qabatu. Dubbiin kun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irratti hojii haa hojjetu. Dubbii kanaan yaa Waaqayyo warri kana ilaalaa jiran amma yeroo kanaa kaasanii sagalee kee kanaan dubbii kee kanaan maqaa Yesuusiin jajjabina guddaa haa argatan. Humni isaanii kanaarra yaa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Macaafa qulqulluu keenya keessaa kutaan amma dubbisee fi akkasuma Luqaas boqonnaa 1:34-35 achirra deemnee yommuu ilaallu wantoota wal fakkaatan wantoota lama arganna. Kutaa amma dubbise kana keessatti Phaawulostu waa'ee hafuura qulqulluu dubbachuu barbaade dubbata. Akkas jedhe hammi danda'aa keenya nu biraa hin ba'a jennee waan dubbannu hin qabnu. Garuu hammi danda'aa keenya isa biraa ba'a. Haleluuyaa. Hammi danda'aa keenya kan nu dandeessise hin dandeenya jennee kan dubbannu nuti mataa keenyaan kan dhuunfaa keenyaan qabnu. Kanaafuu hammi danda'aa keenya Waaqayyo biraa hin ba'a. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 34 irratti akkasii Gabriel yeroo Maariyaamitti akka isheen Yesuus Kiristoosiin olfooftee deessu yommuu dhufeetti dubbatu ani durbaadha akkamitti kun ta'uu danda'a jettee yeroo isheen gaafattu lakkoofsa 34 irratti hafuurri qulqulluun sirra buufata jedheen. Ayyaanni abbaas si golboo ba'e. Hafuurri qulqulluun nurra gaafa buufatu jireenya keenya irratti jijjiiramatu dhufa jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra buufatu. Akkas jedheen dubbachuu barbaada. Hafuurri isaa si dandeessisa. Hafuurri qulqulluun sirra buufata jedheen Maariyaamidha. Maariyaam immoo galtee erga hafuurri qulqulluun sirra buufata jedhame gaaffii biraa kaafte miti. Hin galte gaafa mana isheetti galtu hafuurri qulqulluun irra buufate. Wanti kaleessa hin ta'a jedhamee yaadamne har'a hin ta'a jedhamee kan hin eegamne jireenya ishee keessatti ta'uu jalqabe. Jijjiiramni dhufe jireenya ishee keessatti mucaan ta'ee ulfooftee amma garaa ishee keessaatti sosocho'uu jalqabe. Hin ta'a jedhamee kan hin yaadamnetu ta'e jireenya ishee keessatti. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra buufatu calluma inneema wambarii duwwaa cabsina miti. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra buufatu nu dandeessisa jiru. Si dandeessisa hafuurri qulqulluun. Har'a maqaa Yesuusiitiin ergaansiif qaba ganama kan waan dadhabde waan laafte waan humni kee dadhabe keessatti hafuurri qulqulluun sirra hin buufata. Inni immoo si dandeessisa. Waan itti dadhabde si dandeessisa. Jireenya dadhabde si dandeessisa. Hojii dadhabde si dandeessisa. Abdii isatti dhabdellee abdii haaraa si keessa guutee hafuurri qulqulluun akka itti dandeessu si taasisa. Halleluuyaa. Kanaaf iyyuu Maariyaam gaafa of ilaaltu mucaan keessa isheetti uumame wanti hin taane wanti kaleessa hin ta'a jedhamee yaadamne tokko ta'eera. Maaltu ta'e isa hafuura qulqulluudhaan ulfaa'uu dandeessa. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra buufatu milikitaan jireenya keenya irratti mul'atu. Nu dandeessisuu danda'a jechuudha. Har'a ergaan isiniif qaba.
waan dadhabde keessatti lafa kaayyoo kee hundumaa kanaan booda hin danda'u jette keessatti kun humna kootiin hin danda'amu lafa jette ani kana hin danda'u lafa jette hafuurri qulqulluun sirra buufachuu isaarraa kan ka'e hin dandeessa maqaa Yesuusiin si dandeessisa Waaqayyo hafuurri Waaqayyo si dandeessisa waan ati dadhabde jireenya ati dadhabde abdii ati dadhabde adeemsa ati dadhabde kaayyoo fi mul'ata ati dadhabde hafuurri gooftaa gaafa sirra buufatu si dandeessisa. Kanaafidha Phaawulos immoo iddoo kanatti akka jedhe hammi danda'a keenya Waaqayyo biraa hin ba'a. Halleluuyaa. Hammi danda'a keenya kan nuti danda'uu dandeenye tajaajiluma kanayyuu kan nuti dandeenye hamma danda'a keenyaatu Waaqayyo biraati. Akka jedhu lakkoofsa 6 isumatu seera caafamee kenname ni tun ta'in. Seerichaan ni tun ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Nu dandeessise jo dandeenyee miti nu dandeessise hafuurrisa. Hafuurrisa si dandeessisa. Lafa jirtanitti amanaa sagalee kana dhaggeeffadhaa har'an ganama kana ergaan isiniif qaba. Hafuurri qulqulluun si dandeessisa. Waan ati dadhabde nan dadhabe sati jette kana hafuurri Waaqayyo sirra buufata hafuurichi immoo si dandeessisa. Hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Dandeessee miti dandeenyee miti nu dandeessiseetu malee gaarummaan isaa baay'ee waan ta'eef nu dandeessise. Araarri isaa baay'ee waan ta'eef nu dandeessise. Si haa dandeessisu hafuurri Waaqayyo ganama kana. Hin dandeessa gaafa hafuurri qulqulluun sirra buufatu waan hin danda'u jette dandeessa. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra buufatu humna kee ol wanta ta'etu jireenya keetti ilaalama. Naanna dhiba fakkeenyi tokko sinii kaasa. Kiristaanota baay'ee yommuu ilaallu rakkinni gurguddaan isaanirra ga'e baay'ee gaddi guddaan isaan mudate achuma keessatti akka nama rakkinni irra hin geenyetti jiraatu. Namoonni kun maa inni jedhe gaafan ilaalu akka nama foonitti namatti dhaga'ama baay'ee miidhama guddaadha garuu danda'anii jiraatu achi keessatti isaantu danda'e miti lakka hafuura qulqulluutu isaan dandeessise. Halleluuyaa. Hafuurri qulqulluun nu dandeessisa jechuudha. Sin dandeessisa ganama kana hafuurri qulqulluun. Salammaffaa hafuurri qulqulluun isa gaara nutti ta'e isa fuuldura keenya dhaabbate nu fuulduraa garagalchuu danda'a humna isaatiin. Zakkaariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 7. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 7. Akkasidha ergamaa Waaqayyootu gara Zarubaabel dhufeetu yemmus ergamichi ergaasaa Waaqayyoo biraa dhufee Zarubaabelitti akka ani dubbadhu fanatti himi. Ergichis hafuura kootiin malee humnaan miti aangoodhaanis miti kan jedhu ture kana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Humna keetiin miti aangoo keetiin miti hafuura kootiin malee hafuura Waaqayyootiin malee humna hafuura Waaqayyo keessa jiru malee si fuulduraa garagaluu hin danda'u. Ergasii Waaqayyo gaafa humnaan guutamu gaafa hafuura qulqulluudhaan ta'u gaarichaan ofii masaatti dubbate Waaqayyo gaarichaan ati maali? Zarubaabeliin immoo maal jedhe? Humna kootiin malee hafuura kootiin malee humna keetiin miti jabina keetiin miti. Hafuura Waaqayyootiin gaafa taanu wanti nu fuuldura dhaabbatu kamillee nu fuulduraa jiga jechuudha. Har'a hafuurri qulqulluun sirra habuufatu wanti gaara ta'e jireenya kee hafuura kee foon kee tajaajila kee fuuldura dhaabbate humna dubbii kana keessa jiruun kan garagale haa ta'u. Hafuurri qulqulluutiin gaafa taanu wanta hin dandeenyu deenne dandeenya gaaricha irratti humna qaban. Kanaaf inni Phaawulos jabina gooftaa lanaaf kennu waan hundumaa gochuu hin danda'an. Waaqayyo biraa jabina arganneeni gaaricha irra darbuu kan dandeenyu hafuurichaan hafuurri qulqulluun gaara se fuuldura dhaabbate hin garagalcha. Ganama kana ergaansiif qaba ammas hafuurri qulqulluun sirra buufata gaara isatitti ta'e gaara jireenyaa gaara yaaddoo gaara hafuuraa gaara foonii gaara humna keetii isa kan sitti ta'e si fuulduraa garagalcha hafuurri qulqulluun. Gaafa hafuurri qulqulluun sirra buufatu garagalee argita. Gaarichi si fuulduraa garagalee argita. Waan kaleessa dadhabde dandeessee argita. Jireenya dadhabde haala dadhabde adeemsa dadhabde fiigicha dadhabde si dandeessisee argita. Hafuurri qulqulluun isinirra haa buufatu. Hafuurri qulqulluun isinirra haa buufatu. Sadhageenye gooftaan nuuf haa eebbisu. Maqaa Yesuusiin ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin amma dubbii kana kan dhaga'an lafa jiranitti waan dadhaban keessa humni isaanii kan laafe kanaan booda hin danda'u kan jedhan
Hafuura kee irraa kan ka'e maqaa Yesuusiin kan danda'an ta'an. Hadandeessisu hafuurri kee. Waan isaanitti ulfaate kan adeemsa isaanitti ulfaate, kaayyoo isaanitti ulfaate, abdii isaanitti ulfaate. Humna dubbii kee kana keessa jiruun guyyaarraa kanaa kaasanii danda'u hajala qaban. Maqaa Yesuusiitiin danda'an. Haala isaanitti ulfaate, adeemsa hojii jireenya kaayyoo isaanitti ulfaate ganama kana kaasanii humna dubbii kee kana keessa jiruun danda'an. Danda'i maqaa Yesuusiin si dandeessisu hafuurri Gooftaa. Waan itti dadhabde si dandeessisu, hojii ati dadhabde, adeemsa ati dadhabde, yaada ati dadhabde, karoora ati dadhabde, hafuurri qulqulluun si dandeessisu. Yaa Waaqayyo Gooftaa ko hafuurri keessaa wajjiniin haa ta'u. Lafa kaleessa nan dadhabe hin danda'u jedhanii abdii kutatanii nan danda'a jedhanii akka kaanitti hafuurri keessaan irra haa buufatu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo Gooftaan hunduma keessan eebbisu. Dubbii kanaan akka eebbifamtan abdii guddaan qaba. Toora YouTube'ii keenyaa Ifeeraa Tuubii like, subscribe gochuu hin dagatina. Bara baraan hafuurri Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u eebbaaf ta'a. An tajaajilaa falmataa birraati. Yaada yoo qabaattan komentii nuuf gochuu dandeessu. Karaa hundumaan nu bukkee dhaabbachuu dandeessu. Baraaf jireenya keessan Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaan.